Yaarraa dhoksaa isuma galeessa dhingata walii wajjin hojjennu dhoksaa sana barraa mata duree guyyaa irraa irratti hundaa'ee si barsiisuu kadhannaa kan jedhu kadhannaa isuma kan yeroon sagalee kana isinitti himu ofii koos itti dabalee isiniinis itti dabalee waa'ee sagalee waaqayyo dubbii waaqayyo guyyaa irraa isinitti dubbata. Egaani dubbii waaqayyo Saamu'eel inni duraa boqonnaan tokko hamma boqonnaa lamaatti yoo ilaaltan waa'ee kadhata Haannaa, waa'ee kadhannaa haadha Saamu'eel, waa'ee kadhannaa nama waaqayyootii argitu. Waaqayyo irraa fudhachuudhaaf jettee yommuu isheen waaqayyoon kadhattu, yommuu isheen gara waaqayyoo ilaallattu, yommuu isheen waaqayyoon barbaaddattu sagalee waaqayyoo keessatti argina. Gaafa dhattanii dubbistanii Haannaan kadhannaa ishee ittuma fuuftee jedha, ittuma fuuftee jedha. Eeliin garuu mana qulqullummaa keessa jira. Waan mana qulqullummaa keessaa ilaalaa, hojii mana qulqullummaa keessaa hojjeta. Rakkina Haannaan keessa jirtu garuu isaan qabu. Waan Haannaan keessa jirtu akkaataa Haannaan keessa jirtu isaan galle. Sababii kanaaf ati machooftuu nanaa, ati mana waaqayyoo balleessitaa, ati gadi ba'iitii waan si keessa jiru kan dhangalaasiitii yookaas immoo ofirraa baasiitii deebii kottu yommuu ni jedhu sagalee waaqayyoo keessatti argitu. Maal barra kanarraa dhiyoortan harka caalaa rakkina isaa abbaatu beeka. Harka caalaa ba'aasaa abbaatu beeka. Macaafi qulqulluun akka jedha Galaatiyaan boqonnaa 6 lakkoofsa 2 lakkoofsa 5 akka jedha. Lakkoofsi 2 ba'aa walii baadhaa, lakkoofsi 5 immoo namni waan nama ofiisaatii baadhatu qaba. Ba'aa namaa kan beeku waaqayyo isa hundumaa danda'uu fi abbaama sana kaan garuu muraasa akka beekan argitu. Ilkaanaani ijoollee 10 irraan sii caala ani anuma ilaallateen deessu atiitti hin jedhu. Eeliimi mana waaqayyoo balleessaa jirtaatti hin jedhu. Gara manaatti galtee mana abbaa manaa isheetiin bohaartee waan barbaachisu argachuu fi abbaa manaa jechanii jechaa jiru ilaala. Anuma sii wayyaa jedhu. Manuma keessa immoo Piniinaa kan jedhamtu immoo ishee bukkee jirti, yeroo hundumaa boossifti, yeroo hundumaa aachifti, kan keessi hin taaneem siin qajeelleem, jireenyi keessi hin qajeelleem, eebbi keessi hin taaneem, ati nama akkasiitiin jettee nama tuttuqtu turte. Sagalee waaqayyootu jedha. Garuu waaqayyo inni dhoksaa beeku, waaqayyo inni gadi fageesse keessoo namaa hubatu garuu gaafa isheen iddoo aarsaatti baatee waaqayyo wajjin haasa'uu jalqabdu waaqayyo waan barbaachisu harka kee keeka. Gaafa waaqayyo harka ishee keessa kaa'u anaam inni gaafa ati hin machoofte gadi ba'inaan jettee anaam inni waaqayyo yaadate anaam jettu. Ijoollee keessanii keessa ilaalaati waaqayyo si yaadataa waliin jiraame jira ofii kee durbanii qofaateessu waaqayyo si yaadataa waliin jiraame maal isin maaliif mana akkasiin jira saba waaqayyo kadhannaa ishee argitu isa hundumaa kennuu danda'u gara waaqayyo yeroo isheen natti sagalee waaqayyo keessatti eenyuun barbaachisa waaqayyoon barbaachisa saarka guutee namaa kennu boqonnaa lama keetti kan akka waaqayyo kun hin jiru. Kan akka waaqayyo hin jiru. Yoo barbaade ol kaasa, yoo barbaade immoo gad buusa. Yoo barbaade hin ajjeesu, yoo barbaade immoo hin jiraachise.
Garuu kan akka Waaqayyo hin jiru jettee daaraa keessaa fuudheetu Waaqayyo jette. Tarree moototaa nama teessise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Daaraa keessaa nama kaasaa Waaqayyo jettu. Lafa namni nama itti gateetii nama baasaa Waaqayyo jettu. Jireenya gatametti urgaa godhaan Waaqayyo jettu. Seenaa nama gachallaa gararraatii jira Waaqayyo jettu. Mi ameen jira waldaa. Jira mi ameen jira waldaa. Agartuus Waaqayyo. Nama gatame abbaan manaa itti hime. Dhiiniinaan galgalaaf ganama doorsiif lubni jedhe eega akka kanaa booda baangootu gaafa dhabdu isa hundumaa danda'u Waaqayyotti gaafa isheen dabartamu. Ibboo namaa kan hiiku gaaffii namaa kan deebisu Waaqayyo akka ta'e argisiisa Waaqayyo. Abbaan amma haadha manaas qabna. Abbaan manaa muteetu qaqqabee gammachiisee waan tokko yoo nuun jedhe malee waan tokko gochuu hin danda'u. Hamma abbaa manummaa qabatti hin gargaaru. Kan gola keenya beeku, kan jireenya keenya beeku, kan lafa nu jirru nu kaasu Waaqayyo qofaadha. Mee ameen jiraas oolle. Maaliif Waaqayyo qofaatu nu kaasa? Gaafa fudhatteetu shilootti ilbaate anaam inni gaafa sanaa gaafa isheen jettu gaafa nachi ga'ee macaafa sana dubbisu abdii guddaa natti tolanaa. Yaa nama hirrina keessa jirtu, yaa nama qaawwa keessa jirtu, yaa nama naan taane jirtu, akka jedhu sagalee Waaqayyo inni Haannaa yaadate Waaqayyo si yaadata. Mee ameen jedhaasinii inni Haannaa yaadate inni gadameessa Haannaa jiise inni gadameessa Haannaa eebbise har'as Waaqayyo si eebbisa. Mee ameen jedhaati. Sagalee Waaqayyootu dubbata. Efesoon boqonnaan sadii immoo dhoksaa Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo, akeeka Waaqayyoo, hammam ogummaa Waaqayyoo hammam ol fagaatu, hammam akka bal'atu, hammam akka gadi fagaatu akkasin beektaniifan isinii kadhadhanii Phaawulos. Akka isin bartan akka jechuun maal jechuudha? Namni akka nama barbaachisu argitu. Namni akka nama barbaachisu. Akka isin bartanii bari isinii kadhadha. Ollaa kiristiyaanaa keessatti namaa ifuun akkaataa garaa garaati. Tokkoon baay'ee ifeera, tokkoon muraasa ifeera, tokkoof immoo ta'in ifee jiraachuu hin danda'a. Phaawulos garuu gaafa dubbatu akka isinii ifuun isinii kadhadhaan. Akka isinii kadhadhaan. Waaqayyoon isinii waamaan yaa warra Efesoon akka isinii galu. Waa'ee seenaa Efesoon gaafa dubbistanii ilaaltan seenaan Efesoon baay'ee gadi fagoodha. Dhiyoo kana kitaaba waliin dubbisan dura Arximiyeesiin waaqa tolfamaa ishee magaalaa Efesoon keessa jirtu ilaaluudhaa fi biyyoota garaa garaatiin yaa'anii daawwannaa ishee deemu. Biyya waaqa tolfamaan ani dhamte kana wangeelii gaafa keessa dhaqu sagalee isa keessa jirtan irraatii immoo inni kun akka isinii biifutti isinii kadhadhanii Phaawulos. Iddoo har'a ani isinii dubbise kan kanatti immoo yoo ilaaltan Gooftaa Yesuus Kiristoos akka jedhaa kadhadhaa yommuu jedhamu. Ilaalaa. Egaani Gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 11 mee lakkoofsa tokkoon dubbisa 1-2. Nan dubbisa akkana jedha. Yesuus iddoo tokkotti kadhata ture. Kadhannaa isaa erga dhaabee booddee bartoota keessaa tokko yaa Gooftaa Yohaannis bartoota akkuma barsiise kadhachuu nu barsiisi jedhan. Kadhannaa nu barsiisi. Waaqayyo kun gama hira laabeessa o'a qabeessa kanatti agarsiisaa akka ta'e argama. Yeroo jalqaba gara Gooftaa dhufee Waaqayyoon kadhachuu jalqabee barreessee nan kadhadhan ture nan barreesse. Maaliifi nan barreessaa nan kadhadhan. Ayyaanni Waaqayyo gaafa gara godhu garuu akkumatti kadhachuu danda'a. Ayyaanni Waaqayyo maqaa Yesuusiin gara keessan haa dhufu. Maa inni sagaleen Waaqayyo iddoo kanatti dubbiin Waaqayyo nu barsiisi. Yohaannis hin barsiiseeti ati immoo maal nu godhi nu barsiisi jedhee. Gooftaa Yesuus
adara kadhannaa nu barsiisi akka galataa nu barsiisi iftoomini isaan isin nu barsiisi adaraa makee kadhannaa nu barsiisi akkatti maqaa kee waamnu nu barsiisi akkatti waamnu nu barsiisi jedhanii yommuu isaan kadhatan yommuu isaan gaafatan sagalee waaqayyo keessatti argina. Egaa obboloota koo kadhannaan jireenya kiristiinaa keessatti iddoo guddaa qaba. Kadhannaan jireenya kiristiyaanaa keessatti jireenya nama waaqayyo keessatti jireenya warra waaqayyo bulanii keessatti jireenya sabuma Israa'el jalqabee hamma saba har'a gooftaa ishii godhatanii keessatti iddoo guddaa macaafa qulqulluun yeroo dubbatu iddoo guddaa qaba. Kanatti waaqayyoon ittiin agarra. Kanatti waaqayyo ittiin dubbachuu dandeessu. Kanatti fuula waaqayyo arguu dandeessu. Yoo waaqayyoon kadhatte akka jira sagaleen waaqayyo. Yommuu kadhattan jedhatu egaa yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jirtu maqaan kee qulqullaa'aa haa ta'u jedhaa. Kadhannaa yaa abbaa keenyaa kanaa kadhannaa salphaa miti. Kadhannaa nuyi hundi kadhannu kanuma keenya. Jireenyi nu barbaachisu kanuma keessa maqaan kee maal haa ta'u qulqullaa'aa haa ta'u. Abboommii keessatti maqaa waaqayyo waaqa keetii garmalee hin waamin yookaas immoo garmalee maqaan hin jedhu. Warra maqaasaa akkasuma annaanii waaqayyo isaan hin jirchin inni ibsudha. Yeroo baay'ee maqaan waaqayyo namoota baay'ee bukkeetti kabajan qaba. Warra nuun morman isaa isaan nuun mormu rakkinan qaba haasaan isaan hamma yeroo taasisu numa kiristaanota bukkeetti maqaa waaqayyo kabajan qaba. Akka malee waamna akka malee dhoowna akka malee maqaa waaqayyotti waan barbaanne goona. Garuu waaqayyo hin sobnu nama maqaasaa akkasumaan na waaqayyotu hin jirchin hin dhiisu jedha. Keessa deebii digdama keessatti. Maaliif akka jedha abboommii waaqayyooti sagalee waaqayyooti maqaan kee qulqullaa'aa haa ta'u. Yeroo sanas maqaasaa kan dureessan jiru yeroo sanas kan isa arrabsan jiru kan isa dubbatan jiru garuu isin bokkeettanii maqaan kee qulqullaa'aa haa ta'u jedhaati na kadhadhaa. Obboloota koo maqaan waaqayyoo nu biratti kabaja qaba. Maqaan waaqayyoo kun nu biratti ulfina qaba. Maqaa waaqayyoon qodaa abaarra maqaa waaqayyoon ijoollee abaarra maqaa waaqayyoon ofii keenya abaarra maqaa waaqayyoo walii keenya abaarra. Maqaa waaqayyoon immoo seexana sabaarra. Maqaa waaqayyoon seexana abaaruun kan jirudha. Garuu seexana isumaan abaarra walii keenya isumaan abaarra. Kanaaf yeroo baay'ee waan inni maqaa isaatiin itti waamamu nurratti lallaafata. Waaqayyo si haa balleessu waaqayyo si haa cabsu du'i barbaada eegaa waliin jedhu. Amotu maal gaafadhaa sidiin jedhe walitti himuu dandeessu. Maaliif maqaan kee maal haa ta'u maqaan kee qulqullaa'aa haa ta'u jedha sagalee waaqayyooti. Kabajuu saba waaqayyoo maqaa waaqa keenyaa isa kabajamaa kana. Ani lubinan kabajaa ishiniin kabajuu hojjetoonni kabajuu taayiltoonni kabajuu maqaa waaqayyoo. Akkuma barbaadan gootu moo akkuma barbaadan haasoftu moo akkuma barbaadan moo amma fakkeenyaaf mootota lafa kanarra jiranii gaafa maqaa isaanii dha'uudhaaf jettanii fakkii tokko isinitti dhaga'ama. Gaafuma mucaan Israa'el maqaa dha'uu barbaaddan dur gaafa yeroo darbii maqaa dha'uu barbaadanii maqaa darbii akka gidee dhooftan. Maaliif yoo maqaa dhooftanii negatiiva dubbattanii naan qabamda. Maaliif mootiidha waan ta'eef sitti dhaga'ama jechuudha. Maqaa waaqayyoo immoo mootota kanarra caala. Dargiin darbeeraa inni sun darbeeraa inni kaasiin darbaa kan dabara Yesuus Kiristoos qofa. Jedhame ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kan hin dabarre waaqayyo waan ta'eef maal jechuun barbaada maqaan namaa akkuma kabaja maqaan hangafaa maqaan guddisu maqaan hiriyaa maqaan namootaa akka kabajamu walii keenya akka kan maqaan waaqayyo nu biratti kabajamuu qaba. Kabajaa jirraa yoo jenne ofitti himuu dandeenya saba waaqayyo. Naman kabajinaa miti kabajaa nama hangafa kabajaa guddisu kabajaa waliyyuu kabajaa garuu waan tokko sitti hima maqaan waaqayyo isin bukkeetti kabajamuu qaba. Ittaan sudhaan akkana jedha
mootummaan kee adabu jaalalli kee waaqarratti akkuma ta'e akkasuma immoo lafarratti isa ta'u jedha. Eebbi kee waaqarra jiru kuni lafarratti isa dhangala'u. Eebbi kee waaqarra jiru nurratti isa ta'u. Maal jechuudha? Hawwuu fedhuu gara sana barbaadachuu jechuudha. Gara maalii mootummaan kee adabu. Inni nu eeggannu waldaan kiristiyaanaa abdiidhaan kan isheen eeggachaa jirtu mootummaa waaqayyooti. Waan biraa waan eegnu qabnu lafa kanarraa akka jedhu namni waaqayyo Phexros bantiiwwan waaqa haaraa fi lafa haaraa isa qajeelummaan keessa guute eeggate. Lafa haaraa eegganna, bantiiwwan waaqa haaraa eegganna. Maal jechuudha? Inni kun maal jechuu jedhan jireenya bara baraati jechuudha. Amantoota mootummaan kee hadhuu jennee waaqayyoon barbaadachuun waaqayyo gara waaqayyo ilaallachuun akka nu barbaadu sagalee waaqayyoon qabu. Inkirattuun waa'ee mootummaa waaqayyo. Hin barbaadduun waa'ee mootummaa waaqayyo. Mana natti ijaarii hin karan, na buusisii hin karan, na heerumsiisii hin karan, barumsaan karan, milkaa'insa hin karan, jiruuf jireenya lafa kana irraan karan. Garuu waan tokko sitti hima mootummaan kee hadhuu jettanii waaqayyoon inkirattuu isa waaqayyo mata duree keessan keessa jira. Tajaajila keenya keessa jira, hojii keenya keessa jira. Hiwaamna mootummaa keenya qopheessi. Akka jedhe paasterii tokko biyya keenya dhufee wangeela barsiisu. Iddoo tokko dhaqee magaalaa keessatti waaqayyoon itti mul'ateetii mucaan durbaa kanaanii gara waaqayyootti deebii qalbii kee jijjiirradhu jennaan anoo ganaan sirbaa anoo ganaan akka fedha kootti jiraadhee ganaa erga kanaan wada himurii gochii keessatti maal jedhee booddeenan gara gooftaatti deebi'a malee hara ittiin kaasuun baastuu jennaan jette. Waaqayyoon walitti beeka. Akkasuma narraa sittee makiinaa rukuteetu kakam jette. Ilaameen lafatti karaatti gara waaqayyoo deemtan hin beekta waan ta'eef waa'ee mootummaa waaqayyoo yaaduun kan keessan jedhee nu barsiisa. Waa'ee mootummaa waaqayyoo barbaaduun kan keessan jedhee nu barsiisa. Obboloota koo mootummaa waaqayyoof kan inni bara kee waldaa keessa jiru. Mootummaa waaqayyoo kan inni tajaajilu. Mootummaa waaqayyoof kan inni fuula waaqayyootti yeroo hundumaa asitti argamu. Mootummaa waaqayyoof kan inni dhiiga isaa foon isaa fudhannu. Mootummaa waaqayyoof garuu maal gochuu jira? Mootummaan kee hadhuuf jennee kadhachuun nurra jira. Mootummaa kee keessatti na yaadadhu jennee kadhachuun nurra jira. Yoo kadhannu ta'e obboloota koo dadhabaa dhugaa deemne irraanfachaa deemne diinni waan nu irraanfachiisee waan biraa keessa nu galcha. Yaaduun nurra jira waa'ee mootummaa waaqayyoo. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Iddaan suudhaanii akka jedha namni waaqayyo kun iddoo kanatti akkuma warra nu yakkaniif dhiibne yakkaa keenya nu dhiisi. Isa jalqaba nu dhiibne irraa nu dhiisi. Yakka nama nu yakkee dhiibne irraati ati immoo nu dhiisi. Amma kun maal qaba? Jaalala qaba, dhiifama qaba, araara qaba. Nama nu yakkee dhiibneer ati immoo nu dhiisi. Nama nutti balleessee dhiibneer ati immoo nu dhiisi. Shidhaa kadhadhaa. Harrabee obboloota koo waaqayyo irratti nyaanna, waaqayyoon hin kadhanna, waaqayyoon deddeebina, garuu dhiifama gochuu kenna. Garuu dhiifama gochuun keessa keenya jira. Akkuma dhiifne jechuun salphaa miti. Akkuma dhiifne waa dhiisuun beekna, waa irra darbuun beekna, walii irra darbuun beekna. Jireenya jiraannu keessatti walii dhiisuu beekna. Kana baluu moo amma boolla ishee buusan. Kana baluu moo waaqayyo dubbatu. Kana baluu moo baran baasa. Kana baluu moo utuu humna qabaadhe. Kana baluu moo utuu du'eeyyuu nisu. Ija walii kee keessa ilaaliiti dhiifama namaa godhi waaqayyo dhiifama sii godhaa waliin jira. Jedhi dhiifama namaa godhi waaqayyo dhiifama sii godhaa waliin jira malu. Sagalee waaqayyooti dubbata saba waaqayyo. Aarsaa keessatti ka'aati jedheen aarsaa dhiyeessuudhaaf gaafa baatanii fuula waaqayyootti gaafa dhiyaachuudhaaf jettanii obboleessa keessanii dhiifama godhaa jedha sagalee waaqayyo. Obboleessi kee tokko waasii yakkee yaada kee miidhee yoo jiraate dhiifama godhaa jedha sagalee waaqayyo. Gamaa waan tokko sitti waa'een mootummaa waaqayyo qalbii miti.
mootummaa waaqayyoo keessatti waaqayyo hin gaabu gaggalagaluu isa bira hin jiru. Faradeen naan hin faradaa, maareen naan hin maara. Waan ati keessa jirtu immoo sii godha waaqayyo. Waan ati keessa jirtu asirraa maraadhu, achis maraadhu, achis taa'i, akkamis godhi, akkamis godhi. Garuu waaqayyo gooftaan akka jiruuf jireenya keetti sii barata. Yoo dhiifaman gootu ta'e har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin waan laphee kee qabatee jiru laphee kee keessaa kan tuuqame haa ta'u. Jibbi si qabatee yoo jiraate, hamiin si qabatee yoo jiraate, hinaafaan si qabatee yoo jiraate. Mee ija walii kee ati fayyaadhaa waliin jiraame ta'u. Jiraame ati fayyaadhaa waliin jiraame. Maal godhettee diinagdee? Yoo dhiifama goote garuu waaqayyo dhiifama sii godha. Mee hamiin jedheeti. Sagalee waaqayyootu dubbatamsa waaqayyo. Dhiifama gochuu namni si'a naame kanumaa oli. Haasaan kanumaa oli, tajaajilli kanumaa oli, dubbiin kanumaa oli. Kan akka qeenxee abshaalli hin jiru. Abshaala bakka maal jedha macaafni qulqulluun irra keessaanii nooraa dibamaa dhaga. Keessi kee garuu jedha hammiinyaan guutuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 23 yoo dubbistan waan baay'ee nutti. Maal keessi nama baay'ee lapheen nama baay'ee dhiifaman qabu. Namaan dhiisuu hin beeku, ira darbuu hin beeku. Obboleessa isaa binnisu, haadha manaa isaa binnisu, ijoollee isaa binnisu, walii isaa binnisu, jireenya isaa binnisu. Dhiisuu hin beeku namni bara kana. Utuu fuuchaa argatee naan buuskii dheerarra yaagee buusee barbaada. Waaqayyo immoo nama isaa eega mee ameen jedhee ati. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maaliif dhiifama gochuun barbaada waaqayyo? Hin jibbina nama. Waaqayyo tuume hin jibbina. Waaqayyo barbaade hin jibbina. Haa gurraacha'u, haa dheeratu, haa gabaabbatu, haa hiyyooma osoo faranjii haa ta'u hin jibbina. Maal haa ta'u hin jibbina? Waaqayyo kan inni barbaadu araara barbaada. Araara argachuuf immoo araara gochuu sirra jira. Dhiifama argachuuf immoo dhiifama gochuu sirra jira. Har'a obboloota utuu hin ta'iniif kan nyaatan jira sagalee waaqayyoo hin du'anidha. Qorontos irraa boqonnaa 11 lakkoofsa 27 kaasanii gaafa laaltan. Utuu hin ta'iniif amma fayyina dhugaadha. Araara baata dhugaadha. Hiikamsa baata dhugaadha. Garuu utuu hin ta'iniif kan dhiiga gooftaaf foon gooftaatti dhiyaatan. Kan dhiiga gooftaaf foon gooftaatti dhiyaatan. Kan isaanii du'an, kan isaanii laamshan, kan isaanii immoo hin dhukkubsatan jedha. Waldaa kiristiyaanaa keessaa guyyaa kennaa arbata qulqulluudhaan namoota muraasan gatta'ee kennaa arbata qulqulluu fudhata. Sababiin isaa beektu keessa isaa fayyaa miti, kan mannaa galu. Jireenya isaa fayyaa miti, afura isaa fayyaa miti. Kanaaf itti karaa boroo sanaa yaa'isa. Baay'een namaan tajaajila kennaa arbata qulqulluun fudhatu. Baay'een namaa du'aa keessa kennaa arbata qulqulluun fudhatu. Baay'een namaa miseensa waldaa kiristiyaanaatti kennaa arbata qulqulluun fudhatu. Inni tokko jira baay'ee. Ija namaa kenna. Ambiiziidhaan maaloodhaan fudhadhaa kennaa arbata qulqulluun. Barata fudhadhaa, amantotaa fudhadhaa, saba waaqayyoo fudhadhaa. Yommuu kana fudhattan na yaadattu jedheen gooftaa Yesuus. Yommuu fudhattan na yaadattu jedhe. Karaa ittiin gooftaa Yesuus yaada. Karaa baay'ina keenyaa keessaa tokko namni dhiiga kofuu qotti hin nyaanne jireenya bara baraatti hin galuu hin danda'u jedhee gooftaa Yesuus dubbata. Kanaaf obboloota koo kennaa arbaata qulqulluu fudhachuun amma namoonni hundi kennaa arbaata qulqulluu ga'u waggaa 2 waggaa 3 hin fudhatiin jirtanii gaggeessa. Isinii maal jenna gaama? Miseensa waldaa kiristiyaanaa kennamoo miseensa kiristoosii? Fudhadhaa kennaa arbaata qulqulluu. Kanaaf sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyoo maal jedhaa? Akkuma nuyi warra nuyi akkanii dhiibne yakka keenya nuu dhiisi jedhaatii kadhadhaa. Ittaan sun akka qoromatti nu galchiin hamaa nu oolchi jedhaa. Qorumsa nu oolchi jedhaa. Kanaan galatti namni. Na oolchi sinaa kadhadhaa. Karaa yeroo ganamaa yeroo kaatan kadhadhaa. Na oolchi qorumsa. Na oolchi balaata isaa. Na oolchi waan garmalee. Na oolchi dubbii garmalee. Na oolchi waan garmalee jiraatu waaqayyo kadhadhaa. Maal sagalee waaqayyootu dubbata waan ta'eef. Ammuma nama akka siqee of biraa qabdu. Namni manuma jireettu waan biraa ta'a. Namni jireettu waan biraa ta'a. Dhugaan isiniin jira.
Mee waaqayyo oolchaadha jedhaan tokko. Harka keessan gara waaqayyootti qalqabati. Waaqayyo oolchaadha jedhaan al tokko. Jedhaan mas waaqayyo oolchaadha jedhaan al tokko mas. Dhugaa waaqayyo isa jiraataati gidduu kana waaqayyo gadda guddaan oolchinu. Amiin amiin amiin. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Anaaf abbaan koo ol beenna garuu waan tokko si mee waaqayyo oolchaadha jedhaan al tokko si. Oolchisinaa kadhadhaa jedheen gooftaa Yesuus. Guddaa baasa biyya kana irratti. Amiin jedhaasini. Warra har'a galchidhamtu bara oolchidhaame amiin. Hamma galcheettee wal jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon kadhachuun iddoo guddaa qaba kadhadhaa waaqayyoon barbaada waaqayyoon ilaalladhaa waaqayyoon gara isaa ilaalaa waaqayyoon kadhanna.